qabatee as jiru kun akka islaamummaatitti akka muslimaatitti jaarmee tokko qabaachaa hin turre. Warri ammoo hooggantooti masgiida warri masgiida sanii chairmanaa fi warri mu'azzinaatiif kun nuti warra biyyaa kana achi naquun sun ta'uu fi dhabdee warra saniin baha qotta jedhanii nutiin ammoo irraa gabbahan hojjan. Jaarmaya kana keessaa akkuma jaarmaya waliinii hawaasa biyya Itoophiyaatti waliin qabna malee akka islaamaatti waan mataa jala qabannu yookiin nama nuun deemu jonni jedhamu. Jaarmaya if danda'e dhabuun keenya suni maal godhee diin akka gadiin sabanne irra lallaafaan namaa keessaa akka ba'u godhe. Obbolummaa irratti hirarraa yoo soommannis waliini yoo salaannus waliini hajjiinis waliini islaamaa immoo dalagaa jamaa'aati barbaachisummaa gartee bakka mataa itti walitti qabatan kana. Muniir TV Islaamarraa yaada addaa yaada dabalataa nu kanneen waan miidiyaan illee wanni kun akka dabru nu cinaa dhaabbachuudhaaf hedduu waada nu galanii jiranii hamilee nu godhanii jira achumaan jazaan keessan jannata dabalatan maasiis warreen bebbeekamoon biraa warreen miidiyaa harkaa qaban Nuurul Hudaa Hamilton TV fi ammas jarreen bebbeekamoon Sheekh Jamaal Aliyyi qunnamnee yaallee turre fi Ustaaz Raayyaan isaan illee waan kana irratti maal yennaan namoonni haguma dhangeettii qabdu riskii bara waan rabbiin si kennerraa ni imaarraa wanni kun maaliif beekamtii si kennee gurra namni si kennee si jala yaa'uun ni imaadha. Imaa qabdurraa waan silaa rabbii waan si kennerraa sadaqadhu jeemee san keessa takka isuma tana. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد وبلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورقرتي فودا تي في سلامات نداوة جرتن وبلين إسلاما بكم جرتنتي نجين ربي سبحانه وتعالى اسن هذا كبو اسن برا هاجراتو يتشا سلامتان تين يتقلب الراباتي سلامتان أويتو Ogaandaa magaalaa gudditti Kaampaalaarraa isin haadha qabdu jecha egaa sagantaan teenya ta guyyaa arraan tanaa hawaasa keenya ka magaalaa Ogaandaa magaalaa Kaampaalaa keessa jiraatu sheekanii fi duree buutota isaanii dureewwan gartee hawaasa keenya bakka bu'anii haala gartee qabatama hawaasni keenya durarratti gartee hawaasnummaan keenyaahu Ogaandaa biyya ja'an tana ni jiraahi jireenyi isaanii amma dura akkam fakkaataa haalli qabatamaa ammaan tana irra jiranuu maal fakkaataa waan jedhu insha Allah hawajji laallu taha durarratti immoo jalqabarratti wal barnootaan jalqabnaa tokko tokkoon insha Allah maqaa fi gahee isaan gartee hawaasa isaaniitiif gumaachaa jiran kan isaanirraa barru ta'a insha Allah ta'ala nu waliin tura. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مكان كيا محمد سليمانين جامع درتا حواسا إثيوبيا بيوغندا ترجمانيتي في أكسوما دلدلا في جراتا مقالة كامبالاتي في جين كيا ماس دابته وكينامو مركزة مهاجر كيستي دايركتور في هندسيتوتا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبليان كنيا كان تجاجل توتا تي في إسلاما أكسما وري فودا تي في إسلاماتي نداوة يرتن هندنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرينجا درورتي هاول برنو يشوف أستريان إن شاء الله عن مكان خيا فيصل أحمد يوسف جامع جهنتيا مركز المهاجر جامع خنا خيستي أميرة مركز خنات إن شاء الله مركز المهاجر يعني شيخ أمين إبروتي في شيخ علي جمة أكسما شيخ أنور فا تمام رفاني سن زيارني مكاخنا اللي نمقاسني دائما جتشور إن شاء الله أكسي برنوتا قاري. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسنين جتشو بربادا دوران درسي سلامتان تينيا هند دوران وفاتاتو وليان تينيا ورا ودا تي في تكايو مرسا أونلاينا irratti nu daawwatuuf deemtan cufaayyuu salaamtaa asumaan isiniin jechuu barbaada. Kanatti aanseetiin obboleessa keenya takkaayyuu
حافظة قرآن إمام أكسمان دري مسجد درأوا كيستي بكما تري أكسمان نشاط إسلاما كيستي سوسوچيوان إسلاما كيستي بكما تهي شيخ حمزة بقى دفتي أنا هدفو أهلا وسهلا بك سنجنة sagantaan teenna sagantaa wal barumsaa waan taateef jecha tanatti aanseetiin maqaan kiyya abdallaa aadam qarshiinaan je'anii magaalaa yugaandaa kambaalaa keessa ammaaf jirra gaheen tiyya takkaayyuu hujiin tiyya ammatti barsiisaadha siinqii xiqqoo qaburraa hawaasa keenna kabiyya kambaalaa keessa jiruuf ilmi xiqqoo qaburraa qooduufitti jira gaheen ammallee markaza islaamaa kabiyya kana keessatti asaasa isaa eegalamaa jiru keessatti daarektara takkaayyuu dura taa'awwan koree markaza kanaati obboleeyyan keenya warri afaan kana dhageessan TV islaamaatiin hangafee akkasumas sooshaal miidiyaa garagaraatti warri fayyadamtan warri nu agartan cufti keessanuu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu isiniin jechaa guyyaan irraa kuni akka lakkoofsa hijiraatti guyyaa 12 ji'a tokkoffaa bara 1445 akkasuma immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti guyyaa 30 ji'a torbaffaa 2023 ta'uu hin dagatina isiniin jecha duraan dursee obboleessa keenya ustaaza keenya Hamzaan dhufee nu ziyaaruu isaatiif hedduu galatoonfannaa maaliif jennaan namni nama galatoonfane rabbilee hin galatoonfatu waan jedhamuuf kanaaf galatoomii jechaanii akkasuma isas dhiyaadhuu baga nagaan dhufte jechaanii sagantaan keenya kun sagantaa wal barnootaati waan ta'eef jecha bakki itti argamnu Ugaandaa magaalaa guddittii Kampaalaa keessatti maqaan kiyya Muhammad Abdurrahmaan Buseeriitiin jedhama hawaasa keenya kana tajaajiluudhaan anaa fi Muhammad Suleimaanis biyya Kampaalaa tana keessatti yeroo dheeraa 2016 irraa jalqabnee akka community dura taa'ota community Oromootti tajaajilaa turre Muhammad Suleimaanis achirraa kaasee hanga 2018tti dura taa'aa community Oromoo ture achirraa ammoo gara dura taa'aa community Itoophiyaatti dabre ani itti aanaadhaan ture hanga 18 irraa kaasee immoo amma 2023 kanatti dura taa'aa community Oromoo ta'uudhaan tajaajileetiin ture ammaaf ammoo gaheen kiyya markaza kana keessatti itti aanaa amiiraati. Egaa obboleeyyan kiyya hanga takka gartee maqallee taatu maqaa guutuu abbaan ofiin himu namni asitti agartan kun hundi isaaniitu sheekkooti teenya warra gartee hawaasa keenyaaf osoo gartee dadhabee hin jenne warra carraaqu jiru rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa khayri isaanii hunda galmee miizaana hasanaata isaanii gubbatti rabbi isaanii haa galmeessu gaa namni hogga maqaan kiyya akkana jedhu gartee maqaa isaa dura waan jiru namni hin dubbatu Sheekh Abdallaanis sheekni keenyas hundinuu gartee namni maquma itti dhalate dubbata immoo sheekkooti teenya barakallahu fiikum rabbiin isaan qadri isaanii addunyaa fi akhiratti ol nu haa fuudhu jecha mee insha allahu ta'ala dhugaa rabbi ani hoggan dhufee isin ziyaaru hoggan ifin Ugaandaa tana yeroo jalqabaatiif dhufu hawaasni keenya gartee baqateetuma namni tokko lama sanuu gartee zamanuma muraasa tokko yoo ta'e malee namni umriitiyya gartee umriitii asit dhalatee umriitiyya namni asit lakkaawwate ni jira jedhee yaadee hin beeku immoo umriitiyyaa ol nama amata 45 lakkaawee ilmaanis asitti horee asumatti gartee diinis barsiifachaa subhaanallah bakka gartee namni mataa jalatti qabatu qabaachuu qaba namni tokko hawaasni keenya akkam akka jiru akkam akka haalli isaanii maal akka fakkaatu ka isaanirraa barru taha immoo zamana dheeraadha namni keenya hedduu jiraachuudhaan arkee meegaa heddumina isaaniitiin wajji haalli gartee amma zamana kana amma qabatamaa waan irra jiran duraanuu maal akka fakkaatu ka isaanirraa barru taha insha allahu ta'ala mee sheekha isinirraa hin jalqaba haalli gartee isin eegaas dhuftanii amata meeqa lakkoofsiftan
akkasuma immoo hawaasni keenya maal ture haalli isaa amma dura akkam akka ture inshallah khairaan galatoomi carraan akannoo keetiif as dhuftee nu ziyaaruu keetiif illee irra deebinee galatoomi siin jenna. Akkuma dhageesse namni keenya dhugaadha biyya Ugaandaa tana keessa namoota hedduu lakkaawwatee jira. Namoota 45 haga 50 illee lakkaawwatee sitti dulloomee kaasitti illee awwaalames hedduudha. Rabbi rahmataa garnuu fi rabbi jannataa naqanani soorraa sitti nurra awwaalames namni hedduudha yeroonis dheertuudha yeroo namni keenya as turanii warri yeroo dheertu as turan sanilleen haa xiqqaatanii malee namni yeroo dheertu asin lakkaawwate mataa kiyyaaf an yoonsii fi meeta tiyyaatiif bara 2010 Ugaandaa seene biyya tana jechuudha. Almost amma amata 13 bara akkasii amata 13 deemetiin jidduun haa deebi'u malee eegan biyya kana dhufe amata 13 ni ga'e jechuudha. Akkasumatti faamiluma guutuu wajjin as jiraadha. Gara naannoo kaambiitti illee jiraachaatiin ture. Namni keenya akkasumatti faffaca'aa jiraachaa ture jechuudha. Facaatuma wal keessa namuu garuma adda addaatiin waanuma biraa arihaa dhaabbii communitiin adda addaa ta wanni ni jirti jaarmayni ni jira miti jaarmayni akka haala adda addaatiin akka hawaasummaatiin akka afooshumaatiin wal jaaramee namni waliin ni jiraata. Ka amantii biraatillee wal jaaree bakkallee ka qabu ni jira. Ammoo akka amantii islaamaatitti amantii islaamaa oguu jennu hawaasa keenyaa jechuudha. Amantiin islaamaa ka warra biyya kanaa ni qaba waan isaanii. Hawaasni keenya ka biyya teenya irraa baqatee as jiru kun akka islaamummaatitti akka muslimaatitti jaarmee tokko qabaachaa hin turre jechuudha. Jaarmee malee akkanumatti namuu haruma haala adda addaatiin jiraachaa ture. Yeroo namni keenya walitti dhufu yeroo aruuzaa yeroo cidha qaban jechuudha. Ifi yeroo taaziyaa yeroo kana walitti dhufee wal arga. Yeroo taan namuutu faca'eetuma haala adda addaatiin jiraata. Namuu gaannima salaata islaamummaa fi harkumaa qaba. Ammoo namni kun mataa walitti qabatee jaarmee tokko godhatee diin kun dhimma diina islaamaa kun yaachisee namni jiraachaa hin turre. Sigalee eegasii duuba anilleen gara kaambii kanaan ture achi ol dhufee amata 3 dura jechuudha. Kambaalaa kanatti Mahmud Suleymaanii Sheekh Maamma Wallootii wal baranneetuma waliin jiraachaa turre. Kanuma keessa gaa alhamdulillah haalli ummata keenya ka irra jiran islaamummaa irraa fageenyi kun nu yaachisee jechuudha. Akkana ta'uu hin qabu mataa walitti qabachuu qabna maal godhuu qabnaa jechuudhaan walitti dhufne wal gaafanne. Yeroo san wanta kan qabnu beezmentii ta kan qabnu oguu walitti dhufne wal gaafanne dhugaadha jaanneen hundinuu yaada kana fudhanne jechuudha. Maal godhuu qabnaa eega yaanni kun nu yaachisee haalli hawaasni keenya kun itti jiru yeroo cidhaatiis haala islaamummaan hin jaalanneen namni kun cidhaas fi gaggeessa yeroo kaanis faca'ee jiruuf namni mataa walitti qabu kadiinaa kanatti himu tokkos waan hin jirre jecha akkuma fedhinnaa fiiti waan namni jiraatu jecha haalli kun nu dhagahame akkana ta'uun qabuun jennee walitti dhufne dubbiin tun fudhatama argattee maal godhuu qabna hoo itti aanee jennee wal gaafanne jechuudha. Yeroo sanitti Mahmud Suleymaanii fi Mahmud Wallootilleen hooggantoota akka hawaasa Oromootitti dura taa'oota jechuudha. Isaan kanaa wajjin wal mari'annee masgiduma keessatti walitti dhufne maal godhuu qabna yaada jiruun ummata kana walitti haa qabnu at least yoo xiqqaatte waan biraa yoo godhuu dadhabne mee alhada waan rabbi nu beeksise xiqqoo beeknu ummata kanatti haa himnu jennee dubbii tana gadhaabne jechuudha hawaasa kanaaf. Sheekh Mahamad Khajaan tokko illeen gara Suudii kana nutti ida'amanii amma gara biyyaa deemanii isinillee ni jira alhada hunda jechuudha. Ummata kanaaf gorsa xiqqaattu illee gorsa waa'ee amantii kanaatirraa kan nuufii qabna jechuudhaan walii galle jechuudha. Yeroo san bakka takka hin qabnu eessatti haa ummata keenya kana gorsinuun itti aana bakka hin qabnu. Saniif maal godhuu qabna masgiidootuma warra biyya kanaa ka ollaa keenya katti salaannu kanatti hayyama gaafannee walitti dhufnee ummata keenya kanaaf waan dandeenyurraa kannaa turre jechuudha. Anamaa fi Sheekh Maamma Walloo Sheekh Maamma Suleymaaniis walumaan jireenyaan
محاضرة الهدى هند خنات الرجل أصوم حالة خن الرجرو المحالة خن الرجرو يا ربي أنا اللي جدو دانيس بيخنتي دلدل سنين كبا نين تراكي تشولا سو مال جنة ربي خدني ربي اللي خدته يسنو راك يبلي تشولا والله مال جتشات الره ربي نمن أبا بكتنا قد دابي ومتخنا قد تيسي وبرسيسو ربي نراتي حفيدو نتيس وان يرو فين كمني endeen deetii akkasitti uummata kana barsiisuu teenyeet barsiisuu illee waan hin qabne jecha rabbi kadhachaa turre jechuudha. Kadhaa teenyisa rabbi nuu qeebaleeti sheeka keenya sheek Abdallaa nuu fide jechuudha. Guyyaa tokko osoo muhadaraa qabnu ni yaadadha sheek Mahammad muhadaraa irraa tana akkana siituuti siin nu gaggeessa jennaan sheektichi keenya tokko illee dhufanii jiranii isallee afeerree jirraa naan jee maashaallah sheeka akkame kana jee waa'ee isaa naa hime an sheek Abdallaa dur wal beeyna Naayiroobitti jechuudha. بودران أقول في أركي مسجد خيستي أركاتاتي في جمّتشو في ولا له دعاء ربي نوراك إبل سنيف تحية مسجد إيران فرقت وما عندك إيه دوري خيسة قتاية جولا ترى خيساني في هذا ده خيس تحية صلاة جولا تكا حاجة محاضرات شو قرأت الره تحية أصون صلاة نقطة إمبيو ويا سن شيخ أقول أركي جمّده ربي دعاء تيجي خلاص تيجي سنوراك إبل جولا إفرام فرقت قتاية بودر يا ده كيس خيدوبا تحية سن لي سرا شيخ الله سمع ده محاضرة سن تفهم نيجورا حالا سن توصجرو شيخ نمال نجان جزار ربي أخاف له في أكنتي ددمني درا شيخ خنا أقوم سيفني يعني مركانا شيخ خيني خنا أقوم سيسو قبنا شيخ أرجني وان خدني ربي إنه خني شيخ خيني خنا مال جرو قبنا أقوم سيسو قبنا ينتي اسمه مدوبة والمريحنة أكمل أقوم سيفنا رتي وولدت contribution إيجالله أدون تنقول شيخ خبر عليه تشاني ما أنا قبسيسو تديساتي تيسني فو بكن كبدني ما تيسنو ما فو ولمانو بكقولنا يا دجو نوري سنجت شولا يعني سندون دقيقة لقادا وان كانوا قدو كم نيت شوران الديمو إيجالله حالا مجيفة شولاف أوليجي فيني أصو أهلا خن الرجرو دوبا جدودان قياتك خنين الرام فرده مسجد نكون وربياتي كبا نتي خيسوم مالا أكسوما مسجد تلله مرجان كابنو جتشو مرجع صلاتو ماله مرجوان براهين كابنو هيما رافد النتوما قياتك أصوما أهلا خن الرجرو إيجا نتي كوباي فنّي وان هنداهو مهدراف كتيني سجنتا وربيا كابن مسلمون بيا تنيجرا أما تكابنين سيا dhufaniituma nurra lafa dhawan gamaa gamana laallee jechii guutan maaltu mallu jarri nu dubbatan maali jaanne nu gaafatan nutis maal jenneen nuti isin dura jira ka'a gara duubaa kana seenaa jenneen gara dubartii kana jarri bas waan godhan wallaalanii haa ijaanii gara duubaa san dhaqan warri ammoo hoggantooti masgiida warri masgiida sanii cheermaanaa fi warri mu'azzinaatiif kun nuti warra biyyaa kana ceena qunsun ta'uu fi dhabde warra saniin baha qotta jaanii nuti ammoo irraa gabbaha nuun jaan duba dubbiin san eegesii wanni isheen nuun jeesan akkan ammallee nu keessa gaddeemte nu dhageemte jechuudha bakka qabaachuu qabnaan sun teenyaafuu facaana jira bakka hin qabnu maal sheeka qubsiifnaa miti dubbiin sun dhugaadha qubachuu bakka qabaachuu qabnaan daranaa yaanni sun dhufee sheeknis duraanuu nuun jaanii jiranii eeges immoo kaanee irra dalaguu qabna jennee sochii goone jechuudha. Alhamdulillahi duba rabbiinis nu milkeesse osuma fagoon dhaqin guyyaa san meeshaa keenya guurranne darsa keenya guurranne yaane ummataaf gadhiifne ummataaf maayikii shidanii jarriilleen gammadanii Allahu akbar jaan akkami dubbiin jennee nu dhageemte akka malee. تاونتات هاللي قرتي رد براد وفتن خنا فكاتا يجو خنا فكاتا بلسخية محمدي فين دبرسا مي هاللي سن إرتور تنقا اسم فان أكا كوميونيتي أنا ما فان أورمو خنا دقه في أكا سممو نما قرتي حواسا خين هن بيتين يرا أسجرون دافو قا درا بوادا مي أكم توري حواسنا خين حواس براتين إجا حواس براتين لالتني قدا في قمتشو والقبا قباتشو هاللي قرتي دين أوفيتين maal akka keessa dabartan isinillee inshallah raanu qooda sammuuda immoo gama gartee qabxii amma osaanii nu haasan kana
nama sanii dabarra. Bismillah. Dura Ustaaz Hamzaan garana dhuftanii nu daawwachuu keessaniif akkuma sheekan keenya jaani jazaa kee rabbi si haa kafalu. Akkasuma gartee miidiyaaleen waan kana miidiyaa kabareejii nu kennuudhaafis hamilee adda addaa nu godhaa turan sheekan keenya Shee Alii Jimmaa, Shee Amiin, Shee Tamaam, Shee Anawaarii fi Munshiid Ahmad Najjaash laffaatiin isaanii yeroo dabre gartee as finnee fuula dura marii keessatti itti dhufna. Galanni isaan hundaatu galata nuti galchuu hin dandeenye gartee rabbi jazaa isin hundaa kafalu jecha qabxiilee irra mari'achaa jirrurra hawaasni biyya kanaa akka islaamaatti maal fakkaachuu ture kaju bal'inaan sheeyni kaasee jira Sheekh Faisal. Akka hawaasa islaamaatti akkuma isaan jedhanii markaza tokkollee hin jiru, masgiidni hin jiru, bakki itti walitti qabamanii yookiin ammoo itti walitti dhufanii diin barsiifatan tokko hin jiru, bakki itti walitti dhufanii miti namni walitti qabuus hin jiru. Akkuma sheeyni reefuu ibse ani 2016 jalqabee 2014 kaniin biyya kana dhufe 2016 jalqabee durataa hawaasa Oromootiin ture, koominitii Oromoodha. Achirraa 2018 akka Itoophiyaatti jaarmaya adda addaa jira biyya kana keessa. Jaarmaya Islaamaatu hin jirre malee jaarmayni hawaasaa kana jechuun amma amantaa hundaa waliin makate kan Oromoo jira, kan baqattoota Itoophiyaa jedhu jira, kan biizines koominitii jedhu jira, kan Somaalee jira, qaama adda addaa jira. Jaarmaya kana keessa akkuma jaarmaya waliinii hawaasa biyya Itoophiyaatti waliin qabna malee akka Islaamaatti waan mataa jala qabannu yookiin nama nuun deemu jonni jedhamu jiru. 18 irraa jalqabee koominitii Itoophiyaadhaa hoogganaa ta'een hangamatti hoogganaa jira. Kana wanniin kaaseef waan biraaf miti. Gaafa jaarmaya koominitii Itoophiyaa Oromootiin deemaa tures, gaafa ammallee kan Itoophiyaatiin deemaa tures, seentara yookiin jiddugala wayii tokko katti waa uumnu jennee barbaadaa turre. Kana keessa akka Islaamaatti akkuma isheen reefuu jeesanii namni faffaca'aa jiraata. Tattaaffii goonee wanni rabbii kun asirratti waan tokko wanni jechuu fedhee waan dhagaamerraa akka jaarmaya hawaasa biyya tokkootti dhaabbata jiru kanaaf bakka tokko gooneeti iddoo takka bituu takka ammoo kireessineetti hawaasni bakka itti walitti qabamee tajaajila argatu goonenne barbaannee dhabne waggaa 8 guutuu kan gaafa Oromoos akka Oromootti akka Itoophiyaatti illee hagammaa barbaannee dhabne garuu gaafa waan kana seennu torbaan 2 moo 3 keessa torbaan hin geenye na fakkaata akkuma isheen reefuu jee torbaan 2 keessatti arganne bakka bareedaa kana bakki kun gara kaarimeetira 800 fi oli kan kireeffannee maaf itti barnoonni deemaa jiru kuni barnoota diiniif akka Islaamaatti jecha bakka kana waliin argatuun dura waanuma akka reefuu sheeyni ibse jalqabanu sadeen kun gartee waan amma walitti dhaabbatee deeme kanaaf sababa taanu malee akka Islaamaatti duraanuu deemu jira dhaabbataa miti durumaanummaa waggoota duraan dabraniis gaafa Sheekh Abdallaa hin argatin duraas Sheekh Faisalis kaambii akkuma reefuu jaangaras turanii hagi as turre Sheekh Maammaa Wallootii fi Sheekh Abdurrahmaan jaanii amma Ameerikaa jiranii isaantu ijoollee shabaabaa jiru isaanii wajjin ta'anii gaafa mijjaayetti ji'a keessa ji'a 3 keessa waggaa keessa yeroo tokko illee qabameeti waa xiqqoo gorsa nuu kakkannan sanii ala darsii walitti dhaabbatee deemu jiru tartiibaan wanni gartee deemu jiru daa'imman qofaaf yeroo muraasaaf kennamaa ture sunuu addaan cite daa'imman walitti qabne haa ta'u gaafa sanitti tattaaffiin ture hawaasni jiru kun hanga humna isaatti durumarraa eegalee namuu waan diin kanarraa tattaaffii godhaa ture sun ammoo gahaa miti jechuun kiyyaa miti inuma walitti qabamuuf wanni hin taane akkuma isheen reefuu jeesanii faffaca'a namuu salaataa fi soomanaa fi ibaadaa isaa hanga humna isaatti waan danda'e harkaa qabaatu malee bakka itti garuu mataa walitti qabatee irraa fudhatu yookiin itti immoo wal bohaarsu diiniin jechaadha hin qabu. Kanaaf haalli jireenya kan ture haala yaachisaa ture. Kan rabbi laaffisee fi diin kana qabatee taa'e malee kan laaffate qaamni biraa daawwarra gonaa meeqaa fudhatamee bahe diin keessaa hedduu baa ture. Hedduu diin keessaa baa ture haalli ture xiqqishoo rakkisaa ture namoota hedduu asitti maaliif kana maaltu baase dhaabbanni kan kiristaanaa akka Oromootti isaa ta'e akka Itoophiyaatti kan Ortodoksii jira kan Pirootestaantii jira. Wanni bakka mataa isaanii kireeffatanii bakka ofii isaaniitti itti kadhatan hundi qaba. Kan Ortodoksii inumaa kan waggaa dargiirra jalqabee waggaa dheeraa jiru jira guddaadha. Kan Islaamaa akka Itoophiyaatti hin jiru kun kan jalqabaate akka Itoophiyaatti hawaasni Islaamaa kan amma gadhaabaa jiru hin jiru kan Islaamaaf wanni jedhamu hin jiru dura. Kan ammoo kan kiristaanaa ture. Kun egaa dadhabinaa fi xiqqeenya hawaasni duraan tures muraasa ta'uu irraa kan ka'e amma immoo lakkoofsi guddaadha. Faffaca'aa ture. So jaarmaya if danda'e dhabuun keenya suni
maal godhee diin akka gadiin sabanne yookiin namni diin kanarratti ka sabaata qabaatee ilmaanis guddifatee ififis hin jabaanne diin hin godheet irra lallaafaan namaa keessaa akka ba'u godhe badii godhe jecha. Kanaaf haalli irra ture xiqqishoo rakkisaa akkasii ture jechuudha. Sheekha keenya Sheekh Abdallattiin isin dabarsa. Inshaallah diin islaamaa kun harki guddaan isaa arkaan isaatu yoo kalaallu taati eega shahaadaati obbolummaa irratti hirarraa yoo soommannes waliini yoo salaannus waliini hajjiinis waliini wanti gartee ati khobatti gartee ooftu yoo kalaaltu taate siif rabbii kee jidduu waa muraasa. Amantiin islaamaa immoo dalagaa jamaacaati. Duba sheekha keenya gaafa as dhuftanii gartee haalli amma barsiisuu haalli amma irra jirtan nuuf kaaftanii akkasuma immoo barbaachisummaa gartee bakka mataa itti walitti qabatan kana namni muslimaa tokko qabaachuun isaa egaa amantii islaamaa keessa beekamaadha. Sanii wal nuu qabsiiftanii akkasuma immoo haala gartee hawaasa keenyaa ka'as jiru akka irraa nu ibsitaniif inshaallah. Jazakumullah. Bismillah. Galatooma isin martuu obboleeyyan keenya waan jiru haalata turerraa waa guddollee irraa ibsanii sila waan takka hawwee haalota jiru bal'innaan akkuma obboleeyyan kiyya warri na dura ibsan ammallee waan hafte wali aansee yaadatanii taa'amma xarafarraa an fuudhu tanaa miti ta durii san taha hafteellee wal yaadachiisanii Sheekh Muhammad itti aanee jamaa kanatti osoo ibseetiin eegasanii yeroo taasirraa achi amma eegolitti dhufneen alatti faayidaa isiin jirtu itti seenna xiqqoo mataa tuttuhineetiin inshaallah itti seenna. Kanaaf Sheekh Muhammad obboleessa keenyatti dabarsuu barbaade waan obboleeyyanti isaan durallee namni lafa kana yeroo dheeraallee ture bal'innaanillee waa quba qabaataallee ture hedduullee nama tajaajila hawaasaa keessatti harka bal'aa qabu waan ta'eef jecha mee jaratti jamaa keenyatti nu haa aansu inshaallah. Egaa daawwattoota TV Islaamaatii fi kanneen biroolleen walitti dachaanii jirra. Obboleeyyan keenya hedduu dubbatanii jiranii akkaan biyya tana dhufeen ani eegan biyya tana dhufe bara 15 ga'een jira yookaan waggaa 15 2008 as dhufe. Eegan as dhufe booda akkuma dhuunfaatti balbalatti nama fedhii diin qabu diin barsiisuu irratti hirmaachaa turre. Osoo akkasi jirru 2010 kana keessa sheeni tokko san durattuu Sheekh Muhammad Nuur kan jedhaniin waliin turanii amma Kanaadaa jiranii asitti waliin nu qabuudhaan tafsiiraa fi buluuga nu barsiisaa turanii barachaa turre. Masjidumara deemnee barachaa turre. Masjida yeroo san masjida Gadaafi kan jedhamuu fi masjida Alidiinaa kan jedhamutti waan akka muhaadaraatii fi akkasuma tafsiiraa fi hadiisa kanallee jalqabnee akkasitti namni fedhii qabu barachaa ture haqa qallatu malee jechuun kun amma waan 2009 fi 10 jechuudha. Sanirraan isheen tokkollee nu dhufe Sheekh Kadir jedhaniini dhufanii isaanis tafsiira sana haala saniin itti oofaa turre. Isaan sunis imala nu biraa deemuudhaan sanii asii wanni barnoota jedhamu ni dhaabbate. Ammoo nuti 2015 kan yoon dogoggoruu baadhee 2015 kana akka madrasaa Bilaal jennee Muhammad Suleemaanis argamee jira yeroo sanitti hundeessinee maaliif bakkuma ijoolleen itti baratu takka kiraa baasuudhaan haala saniin ijoollee teenya tan afaan kana dubbattu Kampaalaa keessatti barsiisaa turre amma yeroo koronaan dhufuutitti amma 2020 jechuudha. Sababa koronaatiin kan ka'e sunillee achiin dhaabbatee madrasaan sunillee seenes osoo ittiin deebi'amini lallaafi kunillee nu seenuu danda'ee siniin jechuu barbaadeeti. Haala san keessa osoo jirru Sheekh Feesalis kaampii ture. Ni kaampiitti wanni hojjetame hedduutu ture. Abbaan ofiin mummadeedha. Sheekh Feesal gahee olaanaa taphatanii jiranii kaampiitti masjidni maqaa Oromootiin waamamu masjidni Qubaa jedhamu ijaarramee achitti masjida san keessatti isaan akka mudiiraattis yookaan immoo akka imaamaattis yeroo ammaa kana amma jiru kana keessa 2023 maal keessa jiru kan jedhu 2022 irraa jalqabnee jechuudha. Eega Sheekh Abdallaa nu dhufanii maashaallah haalli jiru baay'ee gaariidha. San isaanumattis hin deebisee isaan yoo nu ibsan akkasuma obboleeyyan kiyya warri akka addunyaatitti illee nu daawwatutti jirtan foddaawwan adda addaa keessaan tiiviiwwan islaamaatii fi marsaawwan miidiyaawwan addunyaa keessa jirtanillee haqiiqatti wanni guddoon
biyya kana dhufuun takkaayyuu obboleeyyan xiyya warra na waliin jiran kana wal gahuun an dalagen jirtu laffaatima isaanii silsilaa laffaatii isaanii ta duraan isaan yaalaa turan dadhabima isaan dadhabataniitti du'aayillee itti kadhataniiti yaa rabbi gargaarsa nuuf fidi jedhaniitiin nama nu gargaaru kuma nabiyyallaahi muusaa alayhi wa alaa nabiyyina salaatu wassalaam obboleessa kiyya haaruuniin gargaaraa naa godhi jedhan gargaaraa kadhataa turanii gargaara masan rabbiin wama isaan duraan yaalaa turan san irratti rabbiin oofeetiin obboleeyyan teenyaan alaa amriin qadi qudirarra walin nu fide duuba eega obboleeyyan teenyaa walitti dhufeetiin jedhe isaanuma masjida namaa keessa tatta'aniitiin muhaadaraa walitti godhan hawaasa akka islaamaatitti jaarmaa hin qabne ka yeroo dhadhaqqabateetiin jedhe walitti dhufee muhaadaraa isaa godhatee diin isaa immoo isa yaachisu ulaagaawwan silaa immoo diin gadhaabinsaa xiqqoo irraa haftu arge wanni martuu ulaagaa qabde kuma kaan islaamaallee laa ilaaha illallah irraa qaqqabee shuruuta qabdi wanni martuuyyuu gadhaabbatuu fi ulaagaa isii shuruuta isii qabdi shuruuxatu qaawwaa ta'uu arge wanni namni islaamaa tolu akkuma rabbiin gaafa ambiyaa ergate ambiyaa mara ergee nabi muhammadin boodarra erge akka mana ijaaramee bakki takka keessaa hafte bolokkeettiin takka keessaa hafte jedhan san waan xaarii obboleeyyan teenyaa waggaa dheeraa sheekan karaa kana dabranillee xaaran keessaa wanni qaawwoftee hafteetiin lafa tana irratti yoo namni tokko waa eegalee biraa deeme akka wanni sun kuftu godhe ulaagaa wayii utubaan dhaabbatintu jira utubaa tana dhaabuu qabna waan jedhamu irratti muxannoo gabaabduu wayii xiqqishuu takka taa bakka biraatitti yeroo ummata islaamaa mata keenya waliin ture keessatti waa hore beekumsa gabaabduu wayii ta muxannoo waa'ee islaamaa gadhaabinsa irratti tajaajila waan islaamaa godhu irratti muxannoo gabaabduu hore takka waan qabuuf jecha jamaa keenya ka masjida namaati irkatee irkannomaan nama waliin masjida namaa keessatti akkuma kadhattuutitti gaafa ummanni islaamaa sagantaa hin qabne waa oofatan argee isaan illee an dhufuun hedduu gammadaniitiin akkuma shee Feysal jazaahullahu khayran reef jedhu san haqiiqama gammachuu guyyaa san isaan gammadanirra shee Feysal ol seenee gattaa'ee booda ka'ee salaate yeroo inni booda ka'ee salaatu maaliif booda ka'ee salaate boodarra yeroo dhufu durillee wal beeynaa sagantaa yeroo san haasawa harkaa qaba boodarra haala natti hime ani immoo ufitti qaanfadhe maaliif yoo jettan haguma hagana guutuu nama durillee daa'ii islaamaa ture tajaajila islaamaa keessa ture aadatti silaa wanni dur ture sheekoleen namni sheekaa biraa yoo itti dhufe walitti hinaafuudha namni bakka narraa qabatu takkaayyuu aangoo tiyya fudhatu dhufe jechuun silaa walitti hinaafuudha wanni sun bakka kaateetiin namni sheekaa dhufe bakka kana namni narraa bu'u dhufe takkaayyuu namni na gargaaru dhufe jedhe yeroo sheen akkasitti gammadee jedhe haga natti gammadan san gahaa waan jedhu an immoo yaaddoo natti taate an ammoo haga sheen hagana guutuu naan gammadu sana bakka san bu'ee bakka san cufuu danda'a waan jedhu ana wallaahi yaaddoo natti taate boleeyyan tiyya hedduu gammada warri biyya kana jiru gaafa an dhufee biyya tana gahe kanarratti isaanii sagantaa qabu isaanii muhaadaraa qabu itti dhufe muhaadaraa tanarratti deddeebifneetuma osoma waliin goggoonu isaan gammachuma dhufiinsan dhuferraa ka'an sheeka qobsiifanna jedhaniitiin wal mari'atanii akkaataa itti qobsiifannullee jedhaniitiin waa sassaganteeffatanii osoo naan hin mari'atiin wayitti sesseenanii san gayyaamee gaaf tokko warroota mata duree waan kana qindeessaa jiran maanaaf naan hin mari'atinaa je'een na qobsiisuu tana na qobsiiftanii dura maaliif naan hin mari'atinaa waan jedhu jama'aa keenna akka komitiitti itti kaase sun dhugamaa silaasiin mari'atuu qabnaa jedhanii waan na qobsiisuu irra jabaamee isinitti himuu jennaaniin maali jedhanii isaan illee gurra naa kennanii muxannoo beekurraa kaka'e amma akka isinti jirtan kun irkannoon tuni qobsuman jedhamu duramee isinuun qobanneetiin maal na gargaartanii miti isinuuyyuu nama gargaarsatti hajamu nama qobatutti hajamu waan silaa godhuu barbaaddan maraayyuu
isin qobsiisuu irratti ummata keenya ka biyya kana jiru qobsiisuu irratti namni dhufe kun hagam lafa kana turaanin deemaatiin jechumaaf dhufa malee takkaayyuu yeroo gabaabduuf as jiraadha jechuuf hima malee asiin asitti hafaafi haga ganda akhiraatuu deeminsaayyuu asiin hin beeku namni kun ammallee hedduu biyya alaa deema jedhee dhufee asumaan asii horee lafa tana qobate asumaan as taa'a gariin immoo osoma guyyamaniin deemaa tana lakkaatu asumaan ka deemsa guddoo sanillee deemu hedduutu jira kanarraa kahe irkataniitiin waa oofuun hin dandahamtu waan jedhu muuxannoo dur xiqqoo qaburraa kakae hin qobanneetiin qobsumni tiyya dhuunfaadha ammallee waan akka nama dhuunfaatitti ittiin jiraadhu nin qabaatiin nan qobsiisina duramee hawaasa keenya ka biyya kana dhufeetiin jedhe qobsiifna wanni tun asumaan gamanatti hagara galfamtu jennaan isaan illee yaada kana hedduu gammachiisaa fi fudhatama taheetiin gara ni qobsiifna ummata keenya takkaayyuu hawaasa keenya kaas jiru kana diiniin lafatti qobsiifneetiin markaza wayii waan takka gaaddisa maqaa gaaddisa jenneetumaan kaafne guyyaa sanii gaaddisa wayii hawaasa keenyaaf goona waan je'amurratti namuyyuu walumaan fuula gamas jijjiiruu dandeenne isaan illee waan kana waliin fudhataniitumaan gaaddisa dhaabna ammallee walit dhufiinsuma akkuma habooshaa takkaayyuu koominiitiiwwan hawaasaa adda addaa walitti dhufee namni addaan galu tanaa miti jaarmaa barbaachisa jaarmaa dhaabna sheekkan teenya warra as keessa jiru maqaa naa kennaa namallee lafallee waan hin beeyneef jecha xiqqaaf guddatti sheekkan teenya warra biyya kana keessa jiru maqaa naa kennitanii sheekkan barbaadaa jechuun waliin mari'anne akkuma mariin godhamte sanitti sheekkan keenyallee rabbi khayrii isaaniif haa kennu yaada kana maraayyuu yaada fudhachiisu ta'uu arganiitiin akka sheekaniititti illee akka hawaasa keenya dura taa'awwan hawaasaa kaas jiraniititti illee waan kana maraayyuu itti gammachuun waliin sagantaa ni qobanna gaaddisa godhanna ammallee dhaaba ummata islaamaa ka biyya kana jiru ka biyya keenya irraa dhufee dhaamna jaarmaa dhaamneefi maqaa islaamaatiin akkasitti sochoona jechuun kun yaanni hedduu fudhatamaa gammachiisaa ta'eetiin sheekkan walitti finnee akkasuma manguddootaa fi dardaroota keessaa waan sila hawaasa keessa jiru dardara sheekkan akkasuma manguddoota walitti yaamneetiin guyyaa tokko teennee marii geegessine sheekkan keenya warra sila biyya kana jiru maraayyuu maraahila ilmii teessanii mee namuu akka irra turtanii fi sadarkaa irra turtan naa himaa jechuun wal odeeffannee eega wal odeeffanneetiin jenne marree har'arraa qabnee wanni dur irraa qabdanii isin laffaatan sun xiqqoo tamaraa wanni isinii godhatuu dhabdee firee godhatuu dhabdee fi ulaagaa isiittu hafe ulaagaa isii jaarmaa dhaabna dura jaarmenni akka itti dhaabnu sheekkan keenya akka sadarkaa rabbiin kaayeen anzilunnaasa manaazilahumiin duree gooneetiin asumaan itti aanaallee goonee fi barreessaafiillee goonee waan silaa jaarmenni qabu maraayyuu goonee asumaan dhaaba gadhaabneet waan lafa jiru irratti mataa jiru irratti imaamaa hidhanii jedhani markaza islaamaallee asirratti dhaabna akkam jettan jennaaniin khayrii rabbi isaaniif haa kennu yaada kana isaan illee akkasumaan itti tolee fudhataniitiin bismillah jenneetiin guyyama walitti dhufnee nama maraayyuu wal barumsaa jenneetiin sadarkaa durii fi ammatti illee irra jirtu waan jedhamuun wal qoranneetiin filatiinsa eegallee akkasumaan sheeka keenya Sheekh Faysal amiira du'aata biyya kana jiruu gooneetiin itti aanaa Sheekh Muhammad illee aangoowwan hedduuta hawaasaa keessaallee osoma qabu asumaan ta islaamaallee itti feffeeneetiin filmaata keenya xumurannee asirraa kakaane baatirii ta koree eegaa du'aata biyya kana jiruu koree akka sadarkaa isaaniitiin filanneetiin kaane sadarkaa sadiitti goone dura sheekkan fillee sheekkan keessattillee warroota koree hujii geegessituu takkayyuu hujii raawwattuu jechuun isaan illee fillee sanitti aansineetiin koree
du'aataatiif ta'aliimaallee goonee eegaa sheekan keessatti waan haganaa kana lamaan goone koree hawaasa dammaysituuf kakaasuu shabaabaa fi sheekan irrallee walitti ijaaranne ammallee koree toohattuu jennee manguddoo fi sheekan keessallee gooneetiin eega sanii qaama manguddoo irrallee qaama shabaabaa irrallee nama koreewwan hawaasaa tana keessaa fi koreewwan dhaaba kana too'attullee goonee eega tanarraa baaneen boodatti bakka gaaddisa takkaayyuu jala gatteennu akka nu barbaaddan jechuun hujii ramanneen namoota itti gooneetiin yeroo gabaabaa keessatti bakki akka argamu akkuma reef sheefeeysal tuqesanitti nuyma duraanillee bakka godhatuu qabdanii yaada lafa kaa'e san irratti ta sheefeeysal tuqe sun dhufteetiin yaada san si'aa'innaan akka gaarii akka fudhatamu goote gaafa nutu sagantaa asitti qabaatiin warri biyyaa isin bakka tana nu gadhiisuu qabdan jechuun walau irra hedduu tokko tokko koree keessallee yeruma sanuu je'aniitiin kun immoo hujimaa nu garsiisan warra biyyaa fidaniitiin nuyi sagantarra jiru nurratti maziida ol guutaniitiin afaan isaaniitiin nurratti eegaluun nurraa deema jechuudha akkuma je'ani namni keessummaa mana isaa jira yoo ati adeemuu barbaaddu ufuma ol kaka'eetiin akka nama ol ka'ee deemuuf ta'u ta'ee si garsiisaa jedhani nurraa deema jechuu ati nutti himani sunillee si'aayinsa akka markaza gadhaabbannu nu goote duuba saniin boodatti tajaarmaa tana ijaarree koreewwan haga amma dudubbadhe tanniin goone yeroo gabaabaa keessatti gaddifni akka argamu jechuun nama itti godhannee kaane akkuma obboleessi keenya Mahammad Suleymaan ture tuqeetiin ture hedduu nama waan hawaasummaa keessatti illee bal'innaan carraaqii guddoo qabu ammallee rabbi isaaf haa eda'u nama dandeessii namummaallee waan gariin uumaa namaa kana keessa waan adda addaa rabbi kaayaatiin waa sadiif afuriif shanii takka walitti naqeetumaan oofaa haga atiin bira jirtullee irraa dinqisiifattu ka dhageessu mara du'aayillee nu gootaa fi boleeyyan teenyallee osoo boodan anin torban lafa ta'u keessatti akkuma jiraan ji'a waggaa 8 manuma tokkicha ka keessa gatteena jedhan dhaban torban tokko keessa lafa ajaa'ibaa seentiraala magaalaa keessa du'aayillee itti gooneetiin argamte eegonni sun argamte sochiiwwan tana booda jirtu obboleeyyan keenna irraa tuqanii ni hambisaaf obboleeyyan teenyaafillee inshallah barakallahu fiikum eegaa waan sheeni tuqerra بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخ عبد الله ادو غرتوما حالا ما الرجرورا شيني لين نجل قبني جراني اكما درت اللي توينه ربين وانسا سبب ما في سماله اساتو طمورا اساتو بر دابته اساتو حاجه عنده غوتيچودا كما قران خيستي أمنتي تنا يخدينا خنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون جي نتسوه متانه وان أمت ميقبر بعد مي ربمي يرو ملافتتي تربان توخيستي لفا جايب ربين نوباس يتشودا وسو غندر رايلين فقاتين دوبا لفسن كرادان كريفن جيان أكا كريفنتي وليقل ليتشودا لفسن أبانس نودهيسه نما مسلمة خبيه خناتي نودهيسه هركبلا نودهيسه mana san lafa san noo kanne jechuudha lafa san mana aga sadiitii irra jira ne arguuf jiraatanii lafa sanitti osoo lafa san dallee itti goone dirruma duwwaa ijoollee kubbaarra taphattu lafa san dallee itti goone hidhannee keessatti gaa muhaadaraa durii masgiidarra deddeemnee godhaa turre san achi deeffanne muhaadaraa san osoo achi godhu jirru tafsiira sheekni nu eegalan masgiiduma biraa tokkotti xiqqaa halkan nu barsiisaa turan tafsiiraa fi buluuqa maghriibaa fi shaayidduu nu eegalan masgiida sanitti illee tafsiirri san haalli itti qara'aa turre takkaawutti barachaa turre bareedaan turre haala bareedaan turre booda fuuneeti tafsiira keenyaa fi barumsa keenya hundaahu gara iddoo teenyaa sanitti sharaa guddaa tokko dhaabbanne sharaa bitanne dirree duwwaa san keessatti sharaa gad dhaabbanne achumatti waan keenya hundaahu achi deeffanne jechuudha lafa tana bareechine lafti tun bareeddee wayita mul'atte
wanni takka beeyta waanyoon dhabdu wanni takka guu bareeddee as baate haasidan dhabdu miqqanyaan dhabdu namni kajeela lafuma duruu namni hundi quban qabne tana goyta nuti chira muhadaraa goone lafa shaashaa goone oowwifne barumsin isirra eegalame warri amantii teenyaan faallaa lafa tana kajeeluu eegalan jala deemuu eegalan dhufanii lallaaluu eegalan gaggaafachuu eegalan wayte duuba wanni kun argame nu yaachifte ammallee daranaa lafa tana meeshaa takka takka bitanne meeshuma fooshaa meeshuma muhadaraa miiza kursii namni irra tattaa'u affata waan kana bitanne mee yoo lafa tanarraa nu kaasan waan biraa dhiisi muhadaraa fi darsii teenyallee akkuma dur barrettu masgida irratti yoo deebinee naannoyne meeshuma tana eeysabbaa keenyaa geessina facaafneeti harcaafnee gurgurramu maal goona yaada nuttaate wanni sun maal godhuu qabna wal mari'anne lafuma tana binnee hoo nutilleen illihi nu seente jechuudha bituu qabna lafa tana osuma waa takka hin qabne onnanne jechuudha onnannee lafa tana bituu qabnaa yaada jiru nu keessa uumame abbaa dubbifnaan abbaanis akkuma duraan beekee rabbiitu qalbii ilma namaa kana gara gaggalchan jenne rasuul sallallahu alaihi wasallam nu duraan dhaabbanne waan ajaa'ibaa bittaa fi sagguutti dhufne ahlan wa sahlan nuun jee nu dhiyeesse jechuudha duba mee akkamii bituu qabna dura namuma Yugaandaa jiru kanaatu walirratti muhadaraa bal'oo goone sheekaa waliin ifumaaf walirratti barreessine namuu haga dandiyu wali qabne tanaan waa bituu dandeenya lafti waan akkana bituu dandeenyuumi maal godhuu qabnaan ammallee mariin ballatte jechuudha maal godhuu qabnaan oguu ballatte sheekootii teenya affeerrachuu qabna sheekootii gurguddoo qabna aalimtoota gurguddaa qabna warra sagaleen isaanii dhageeffamtu qabna maaf kophaa keenya rakkanna diinaan kun diinaa miskiinaa miti rabbi qabaami guuza wanni godhachuu qabna jennee onnanne sheekootii keenya akka dhuunfaatitti namuu barbaanne sheekaliis walit dhiyaanna wal beeyna sheemiinis akkasumatti sheek Nuwaaris Naayiroobii waliin turre wal beeyna bilbilaan barbaadaa nama hundaa'uu yaada kana dhiheessineef sheekoontiin teenyaas rabbi umrii nu haa dheeressu yaamicha nuti gooneef kana owwaatanii nuu dhufan jechuu gabaabdumatti yeroo qabanne nuu dhufan sagantaa gaa bal'ifnee alhamdulillahi sharaa guddaa ajaa'ibaa kanaas kireessine waan qabnu hundarra baafne sheekootii teenya simannee dhiheessine haga nuti gaatana jirru adawwiinis wayti ciisu jirti ciisutti hin jiran adawwiinis isaanis haada hidhu jiran tana keessa yeruma nuti waa hunda mootummaarraa hiiseeran shee amiin maal nun jechaa turan waan kana gara mootummaatirraa hoo xumurtanii sirreessitanii wal qixxeeffatanii jechaa nu gaafachaa turan akkasumatti shee Mahamad Suleymaan waan kana gara mootummaatiin waa hunda waan feesisaa jazaa rabbii haa kafaluu fi waan ummata mootummaa keessa jiru gurguddaa kanaanis hedduu wal beekumsaa fi walit dhiheenya qabaniif waa hunda nu xumure gara isaatiin nu xumuree ture hayyamallee harka qabannee turre xaliyaa hayyamaa akka sheekootiin tun dhufanii konferensii kana nu gaggeessan hayyama guutuu harka qabannee turre guyyaa sheekootiin dhufan guyyuma san waraqaan sheemama walloo harka turte waan irratee jira boolistichummaan guddaan nu kanne waan hin sirreessuu jira hoot fidaa waraqaa sin jee yaame wayita waraqaan dheyte harka qabate harka isaati galfate teessumni keessan konferensiin keessan kabaruu kaansilame jee maaltu maalte no olirraa gad dhufte dubbiini kaansilamte yaada nuttaate waan rabbiin dalagu jiru isaa beekaa yaada nu keessa nu galchite akka malee sheekootii irraa illee dhoysine waan kana tattaaffii goone waan kana ni deebifne jechuudhaan Mahamad Suleymaan hin rafne halkan san Mahamad Walloo akkas nu hundinuu hin rafne Sheekh Abdallaa yaada nuttaate wanni tun olii gad horiisuudhaan gara hunda alhadan malee hojiin hin jirtu hojiin mootummaa yaada keessa nu galchite olii gad fiinnee garas fiinnee waa takka godhuu dadhabne waan ni dhoysan hin jirtu gaa sheekootii teenyaas halkan wayita isaan hafuura baafatanii dadhabbii baafatan itti gabbaqeessine sheekoota gaa nuti yaanne tarabbiitis kophaadha waan akkanaatti argame yennetti hin yaaddayuna nun jaan moraalii nu kannan haga nuti rifanne sheekootiilleen qalbii nurraa caba jennee duraan nuti rakkachaa turre wallaahi nu jajjabeessanii sheekootiin
جزا ربي أخفلو في عمري نو هذا يريسو بكجر انت ربي سناتيسو هدون ججبيسن مورالي نقدن واتكجاني شكنا سداتنا توف جراتي خنا أولي توف جراتي يعني نججبيسن نتلين ايجي سانا كسنون جان سبت أرجنة سبنة قلبين تينيا نقطة سيجولا الحمد لله دوبا ونسان أكسي هفتي سجنتان سون أكسيتي قل مجهو نبدأ هفتي أمو ونخانة في هنافن التمجرة بروم سلين حاجة دوراني على بكسن خيستي دوبرتوتاف جوليداف شباب درجوتاف حال أداتين حال أوادان كيفما خنا ما في جريجولا حال خنا الرجل فول دراف أمو نبنانسون بكنون جيني أبدين تينيا حاجة دوراني ترلي لبرا لبتي ربي الرخاينة ربي ناسيتي نما أفان كان دبتو نما أمنتي تناولين كمنو أبدت شوران شيكوتي تناولين اتفقنا يا دجون إملا سنة رجل ريتشودا لفتنا نما بالناسن جا أبدي ربي تنقدتي أبدي هواس خنا في شيكوتي تنياتين تركان في سنة تفاجرة ميوان أن يلا ملك إس وبليان خياتي بوتو تنانجا إن شاء الله لقي فتو تانيس قربنا قرب قلبي قاون وان كان لقي فدا وان إرادة بريفي وان إرادة الروس لقي سنجرتن فول درا في سيان خينيا بكتانا قل مانجي هودا إن شاء الله نبير دابتني أبدي سن راكمنا إن شاء الله جزاكم الله خير قبينس ديما جرتي بفبريدان أن ديما جرا وبلين كي أكو بدأ جيسان كناغا حواسني خينيا خأسجراتو مال خيسا أكدبري أممو مال را أكجرو أكسمو قرروسا تكاتولي مال أكته نوف بيانو جرا وان راها في وبليس خينيا سمامديتو نوف غولبا مي وانغو ياساني كونفرنسين مارشي دبرتي تنخيس سورينا فكاتا شيكوتينيس أفيرمتي أنو كبان قبا لغارة بدوبتشوداف أني هاجان غرتي هاجماتو ميلاتو إرنما سبيتنا هاجمافين دفي هقن دفو ربين وهماف نفيدته ناغليتين أفرعو تائي أمري جبدو أمري غرتي يا شفتو لغارة بي تنما فيتي تنما مسلمة فديتاتي يا شفتو تو أسجر دوبا حالا غرتي قباتما حواسنا خيني خيسي جرو هقني فين إجان أركي الدنيا چيسي چو حالين تنافين أسو توري وان خانا غرتي إسان وجو قودة چوف هرما چوف أستوري يچو بليان كيا ميغا وبليسي خيني محمد يتو وان غرتي قياسا كونفرنسين سون مال رتي كانسل أكت هو دنديسي غا رفاتون قياسا اسمال أكفكاتو في سنبودو أنت چوفي خروري مركزنا ما قبتمان وان نرجرو خروري ساو فولدورا مالي وانجو إن شاء الله وان نتنقوتو تا بارك الله فيكم بسم الله بلينا شيخ فيصل كاسل ونما حالي مركزني رجرو الحمد لله صدركا دران ركورة توريرا كما شيخ ماما ريفو جاني تتافين دونفان تيكو تيكو ديما تورتي أما مو تا أكا إتتو تاتي چلا فقوبتو جرتتون ديمو جرتي واني الدونا مطلو صدركا سني راخاني بكار كني خانو قفامتي إدون مركزاتون ganama subii salaata subii irraa eegale hanga galgalaatti biiziidhaan jiraachifamaa jirti ganama subii irraa ganama subii eega sagadamee shabaabni wanni akkuma Sheekh Faisal reefu jee lafa duwwaa gara kaarimeetira 800 irra bakki sun ka jiru fooqii tokko irra jira manni tokkos cinaa jira viillaa lafarra kan jiru viidiyoo irratti ni argitanii fooqiin giraawundi pilaas akka siriitti ol jalga lamamaa jira gubbaa lamaa jira sadaffaan eegalamteen xumuramne sanan dooliin dabalateeti magatii bituudhaaf kan yaalaa jirru yookiin ammoo abbaa wajji kan wal dubbanne akka waliigalaatti wanni isiin koostu nu gootu yookiin nurraa barbaaddu gara doolaara 400 bituudhaaf jechaadha achi booda gaa wanni kun babal'achuu qaba ammaaf haalli irra jiru markaza san keessatti daa'imman kophaa barachuu jiran hedduudha lakkoofsaan daa'imman qofa gara nama 50 wayni ga'anii dubartoonni kophaa baratan kilaasii kophaa qaban daa'imman kilaasii kophaa qaban shabaabni ganama irraa eegalee haga sa'a salaataatti darsiin kophaa jirti sa'a booda akkasumatti maas daa'immanii fi dubartoonni marsaa biraa sa'a boodatti fufanii jira
galgala halkan tafsirri sheeyni Sheekh Abdallaan garee tafsira baratu lakkoofsaan guddoodha. Mana lameen wal jalaa fi gubbaa jiru kana maleedha sharaa tokko binnee sharaan gara nama 200 qabatu dhaabnee achi keessatti tafsirrichitti kophaa deema. Mana keessatti immoo shabaabni maas galgala warri kophaa baratu garee biraa jira. So lakkoofsi akkaataan achi keessa wanni deemu jiru maashaallah hedduu wanni sitti hora. Ganamarraa jalqabee haga halkan sa'a 3tti diinitu achi keessa oolu. Wannuma majlisuma biyyaa fakkaata jecha akkaataan itti dhaabbatee arkitee jirte jeteetini haalli itti deemu jiru maashaallah hedduu namatti tola. Amma gaa waan nama yaachisaati. Sochiin amma deemu jiru namatti tola ta'ee ammoo wanni kun osoo dhuunfannee abbaatti taanee bakka kun keenyan ta'in kiraadhaan ji'a kafalaa gaafa abbaan keessaa bahi jee nama dila kana eessa gannaita. Akkuma amma nashaatni diiniif namni hamileen ka'ee akka barachaa jiru ganama subiirraa jalqabee hanga halkaniitti diiniif fiigaa jiru kana gaafa asirraa faca'e waan uumamu laali. Dhiiraa dhalaan dargaggeessi shabaabni kana deemu jiru kun gaafa diin kana waan isatti asii dhufeetti bohaaru irraa baratu dhabe gaafachi deebi'e maal dalagaa tilmaamuun naman dhibu jecha. Lakkoofsi namaa immoo lakkoofsan qabu. Namni asirraa deemaa ture akkuma reefu jaame hedduudha biyya kanarraa kan bahe lakkoofsa daataa lakkaa'achuudhaaf yaalleeti namoota dur turanirraa gara nama 300 waan ta'a. 200 Kanadaa qofa. Ameerikaa fi Awustiraaliyaa fi kana kan deema yoo dabalee nama laafee miti. Namni kun hundi as keessa dabree deemee kun hundummaan namni keenya waan qaburraa wal gargaara biyyarraa wal harkisa. Asitti akka galaanaatti as ciitu jira. Namni fidee fi yaa'ee dhufe jidduu lakkoofsan qabu jecha. Kun ammoo yoommoo bakka kanatti goonee gadhaabuu baannee namni kun bakka itti diin mataa qabatee wal barsiisu jiraachuu baate wanni akkuma boombii fakkeenya waan suudii dhiyeenya kana haasa'u turre sheekanii wajjin haala duraan ture hoggummaan tana gadhiifamee firiidamii qabdan jedhanii namni duraan dhalaan mana keessatti wanni ture hogguu gabbaa'e maal fudha akka waan duraan ukkaamama ture miidhaa keessa ture hogguu gabbaa'e waan harka keessa if darba akkaataa wanni argeen ture dubartoonni akka isaan tan hedduu nama gaddisiisa. Akkuma sani wanni tokko hogguu wayiin qabamee suuta immoo akkaataan itti tiifamuu fi eegamu jiraachuu baate hogguu dho'e akkuma boombiiti nama galaafata jecha. Kanaaf haalli marra jiru haala sani gaafii ati na gaafatte kan muwaadaraa qopheessine sani hojii ol qabate dhuguma duraan gartee waan kanatti tattaafannee hogguu nu cinaa qaamni biraa nurratti bituudhaaf bakka kana hogguu nuti babbareechine akka mul'atu goone nurratti caalbaasii godhee nurra bituudhaaf wayita ta'u nuti onneen kan nutti dhufte nus bituu qabna rabbiin nu gargaara waan rabbiiti godhuu qabna jennee hamilee saniin sheeyni eeguma waliin gadhaabbanne booda kaane maaltu asaana isa juurraa sheekkan keenya asitti afeerree waan juuyaanni dhufe afeerraa dhiyeessinee fi sheekkan keenya nu hayyamanii dhufan rabbiin jazaa isaanii jannataan haa kafaluu fi osoo waa tokko nurraa argateen diinii jecha rabbi jecha if qabanii Sheekh Amin, Sheekh Ali Jimmaa, Sheekh Tamaamii fi Ustaad Aman Najjaash gaafii keenya guma san nu simatan nu qeebalanii kallattiidhaan gara nu dhufanii nu saala mijeessinee fi finne ammoo waan hedduu nama gaddisiisu waan hedduu nama naasisu waan hamaadha ka guyyaa san nurratti ta'e akkuma isaan simannee qophii barbaachisu finnee akkuma Sheekh Faisal reefu jee hayyama 7-2-3 dura fudhanne qaama mootummaarraa. Maaliif qaama alaatu dhufee irratti hirmaata konferensii kana waan ta'eef mootummaarraa hayyama fudhamuu qaba. Qaama poolisii olaanaarraa kan fudhanne nu kennamee osuma deemamaa jiru akka boodarra information isaanirraa arganneen namuma Itoophiyaatu dhaqee jarri kun hidhata warra shororkeessitoota wajji hidhata qaba. Sagantaan gaggeeffamu jiru kun balaadha isinii jedhanii wanni hin taane dhiyeessan. Informationii dongoraa isaan gahe nu dhorguufis ragaa qabatamaan qaban. Maal godhanii galgala wayita sheekkan simachuu jiru eerpoortii irraa isaan simachaa turre osoo isaan simachaa jirruutu telefooniin irra bilbilan hoogganaan poolisii waliigalaa sun bilbile Mahammad waraqaan isin hayyamni kenne sun eessi jira jennaan buleessa keenya bira abaluu bira jira Sheekh Mahammad bira ture yeroo tokko na ergii waan hin sirreessuu jira galgala gara sa'a 12 naannoo makriibaa kana itti bilbileen sheekhaan dafii dhaqee yeroo tokkotti geessiin jeen dhaynaan harkaa fuudheetuma kallattumaan hoggisuma sheekhaa harkaa fuudheetuma na bilbile. Sorry Muhammad dhiifama hayyamni keessan amma faqamee jira boru waa takka godhuu hin dandeessan sheekkan dhufanii keessummaa na inni bar no waa takka godhuu hin dandeessan halkan san hin rafne mana isaanii jala burre mana jeneraalota biyya kanaa itti qaxxita mana isaanii dha'in waan kana nu harkaa badurra jennee sheekkan akkasuma dhiisne haga sa'a 10tti na Sheekh Muhammad ala turre wooma takka wanni godhuu dandeenye jiru borummaa hogguu bari'uu sammaas alada oofanii dubbii isaan nu geessan hoogganaa waliigala IGP jaamaa hoogganaa poolisii waliigala Uganda inni hayyama kennuu qaba kan jiru godhan
maaliif dubbiin information ni bahe namni nu hayyame sunis yoo hayyame in case yoo akka tasaa nuti gartee rakkoon uumamu ta'e isaatu rakkoorra bu'a yommuu dhorguudhaaf wanni hin qabu soo kana jecha maal godhan namu qoya yeroo tokko abaluu bira dhaqa akkasiin wanni sun harkaa ture kaayyoon namticha waan san akkas jedhee himee waanuma san fashalsuudha malee akka nuti waa takka keessa hin jirre ni beeka qulqulluu akka ta'an maaliif haalli itti hojjechaa jirru qaama mootummaa biyya kanaatti hojii walitti dhiyeenyaan haga qaamota olaanaa hoggansa olaanaa ministeerota jiru yookiin ammoo hogganoota poolisiitti wajjin haala bareedaadhaan deemaa jirra akka koominiitii Itoophiyaattis haa ta'u akka baqataatti taanus deebinee imbaasii Itoophiyaatti wajjin beeku isaanis waan hojjechaa jiru sirriitti wal quba qabeenya qabna ambaasaaddara jiru wajjin haa ta'u yeroo sanitti isaanis gaafannee hedduu tattaafatan imbaasiin Itoophiyaadhaan nu gargaaruudhaaf haga qaama olaanaatti dubbisanii nuuf wanni godhuu hin dandeenye fashaleessuun qaama sanii milkaa'eef ammoo nuuf xiiqii ta'e daranuu bituu irratti akkatti deemnu daranuu wanni ta'e sababa saniin kaanee yeruma sanitti deemne duraan akkuma islaamaatti jamaa hundeessinee deemaa turre torbee lama keessatti dhaabbata kana maqaa moggaafanne duraan Bilaal jennee moggaafne sartifikeeta jalqabne rejistireeshinii irratti siistama keessatti wanni hundi kompiitaraayizd ta'ee wanni taawaan ta'eef siistama kompiitara keessa jira onlaayiniidhaan galmaa wayita laalamu maqaan sun Bilaal kan jedhu hedduu jira akka tasaa she'amiin fa'aa wayita dhufan san isin baqataa miti muhaajira jedhanii maqaa nuu kennan booda deebinee maqaa muhaajira juu san itti kennine warra hayyama nuu kennu Uganda Registration Bureau ana service ka jedhamu wayita itti kennu maqaa muhaajir juu san hoggisuma accept godhame achumaan maqaa muhaajir jedhu moggaafamne dhaabbata san moggaafneet markazul muhaajir foundation jennee dhaabne sartifikeeta fudhannee ragaa barbaachisu laayisensiilee jiru incorporation certificate kan jedhamu qaama jiru hundarraanii fudhannee KCC irraa yookiin bulchiinsa magaalaa Kampala irraa ministeera humna namaarraa qaama jiru hundarraanii fudhannee sanfinnee kaaneeti amma sadarkaa irra jirru maali galmeen dhaabbata akka dhaabbataa galmeessuu qoftiin nu ga'u jennee gara NGO'tti jijjiirre amma markazni kun markaza ta'eeti maal jala jira NGO ta'eeti continental NGO goonee galmeessine akka Afrikaatti continentaalii socho'ee akka hojjechuu danda'u fandii qaamota adda addaa irraas fuudhee dubartoota harka qalleeyyii irratti daa'imman irratti sadarkaa wanni bira kunnee jecha daa'imman fi namoota muslimaa haaraa gamana dhufan jajjabeessuu irratti fi kan musliman ta'in irree harka qalleeyyii gargaaruu haala dandeenyu irratti wanni akkasii qopheeffannee piroojeektii akkasiitu qophaa'ee hayyamatti argannee haala saniin socho'aa jirra amma gargaarsa qaama biraa san gargaaruuf dura gad dhaabbachuu qabna dhaabbanni kun bakka mataa isaa qabaachuu qaba kan ji'uuni sadarkaa obboleeyyan islaamaa kan gartee shahaadaa laa ilaaha illallah waliin nu hiite hundinuu kan afaan kana dhaga'u kan dhageenye hundi isaa namni islaama ta'e irratti hirmaatee waan kana waliin gad dhaabuu irratti ashaaraa harka isaa akka keessa dhaabu kan ji'uun sheekan dubbisnee sheekan keenya haga ammaa nu waliin jiran sheekan reefu maqaa dhahe hundi isaanii guyyaarraa waan irra geenye nu gaafachaa jiranii nu deeggaraa jiranii yeroo dhiyootti konferensii onlaayinaan geggeessine waan guddaa tokko arganna jennee qophii akkasii irra jirra buusiidha jecha ammaaf wanni sadarkaan irra jiru ofishaalii galmaa'eet sartifikeeta fudhatee gara NGO'tti jijjiiramee dhaabbata of danda'e ta'ee akkuma dhaabbileen biraa jiran hundatti dhaabbata islaamaa ta'ee galmaa'ee jira jecha dalagaan isaa immoo islaamaa fi islaamaa alallee bahee akka hojjechuu danda'utti sochii akkasii qophii akkasii goone already xumurannee hayyamallee argannee jirra jechuudha sadarkaa sanarra jirra. Allahu khayran obboleeyyan kiyya akkuma dhageessan kana isaan obboleeyyan keenya kunillee wanni onnataniif dhugaa rabbi dubbachuuf hawaasa gartee afaan keenya kana dhagahu ka gartee funyoon laa ilaaha illallah walitti nu hiituutu jira gartee nuti amantii nuti qabnu amantii yoo tokkoon keenya amriin obboleeysaa nama yaachiftu duba man kaana fi haajati akhiihi kaana allahu fi haajati namni haajaa obboleessaa keessatti ta'e rabbiinis ta'isaa keessatti tahaaf rabbiin ta'isaa fixaaf numa kana gartee abdataniiti insha Allah lafa san bituu qabna miila lamaan gad dhaabbachuu qabna ja'anii onnatanii lafaa ka'anii akkuma obboleessi keenya nuuf tuqe fuuldura gartee guyyaa buusiidhaa yoo rabbi je'e onlaayina kana gubbatti karaa TV Islaamaatiin karaa gartee peejiilee adda addaa sheekan keenya kaaka shee Amin Biroo shee Anwaar akkasuma immoo shee Ali Jimmaa hundi isaaniitinuu gama qilleensaatiin yoo rabbi je'e fuuldura keenya guyyaan sassaabbii guyyaa gartee amma wanni ka'e kun hundinuu yaada
hayyama baasuu fi kun hundinuu tahee jira immoo gadi dhaabbachuudhaaf bakkitti gadi dhaabbatan lafa sanirra wanni kun hundinuu haa ta'u guyyaa buusiidhaaf fuulduratti insha Allah sheekan keenya guyyaa san nuu qabanii kan isin beeksifnu taha guyyaa sanarratti gaa nuti hundinuu wanni nurraa eeggamu waan khayrii tana gadi dhaabuutu nurraa eeggama obboleeyyan keenya waan khayrii tanarratti hirmaachuutu nurraa eeggama sheekan biyyaa fi alaanis hundaanuu gartee amrii tana quba qabanii insha Allah guyyaa godhatanii guyyaa buusii sanarratti akka nuti hundinuu qalbii keessa kaayannee guyyaa san akka ofirratti eeyinu asumaanu isinii dhaamuu barbaada meegaa sheeyni keenya Sheekh Abdallah maal akka nuun jedhan insha Allah irratti nuuf haa dabalanii san booda gama goolabbii deemna waan hafe yoo jiraate san booda hireen banaadha abbaa fi sheekh keenyaan booda namni waan hafetti guutuu danda'a gama goolabbii hojii deemna insha Allah mee sheekh barakallahu fiikum boleeyyan keenyallee guddoo hasanii boleessi keenya ustaaz Hamzaalleen hedduu galatoomii jazaakallahu khayran barakallahu fiika ziyaaraa biyya kana dhuftee asumaan dhimmi ummanni islaamaa ka Ugaandaa keessa jiru siyaachisuun kun wama nama islaamaa irraa eegama barakallahu fiika wa ahsana allahu ilayka siin jenna umrii tee keessatti rabbiin barakaa si haa kaahu yeroo dheertuu tana waliin fudhatteetiin dhimma keenna boleeyyan keenya ka islaamaa ka addunyaa keessa jiran akka yaaddoo ati argite tana si waliin qoodatan godhuuf yaalii ta'e tanaaf illee hedduu galatoomi siin jedha barakallahu fiika wallah asumaan wanni itti edawe yoo jiraadhe guddoo haasawanii obboleeyyan keenya wama takkitti qofaa itti edaa jedhee yaada sun maali seetan haa wal sossobne illee harkallee walirra qabne obboleeyyan teenya waliin jiraannaa nuyi qaama tokko ummata tokko rabbi walirraa nu uuma jenneetiin harka walirra illee qaqqabnu diin islaamaa yeroo maraayyuu aduwiin dhabu tana keessatti naa hubadhaa isin ummanni islaamaa bakka jirtanitti keessan naa hubadhaa tana lafa kubbaa ijoolleen duraan irratti taphattu dachii goggoyduu lafa teessu du'aayillee kadhanni abbool ka'atiin bakka gaaddisaa takka nu argaa jennaaniin argan torbaan tokko keessa argamtee dalla wayii itti ijaaranneetiin keessatti waa eegalle sochimateen lallaaftuu takka keessa eegalle du'aayii itti kadhataatumaan eegalle rabbiin bakka tolcheetiin owwitee shaa jetteetiin shabaabni keenya ka duraan mana keessatti dhokateetiin jedhu bakka duraanitti olit dhufuu fi gaaddisaa dhabe xiqqoma isii dirreen kubbaa qophoofnaaniin taphattoonni as yaate wanni marti owwitee lafaa kaata shee amiin حفظه الله بك جرت قافة وفين وأرجي حاسوا في أديم سنور جرو لالي إدو نما جايب سيفتني جي إسبيدين كيسون كوني إدو ددفي جرا وسوسوتا مالي سوتا نديم نيجي إسبيد نما جايب سيفتني جي بر وقاتو في مالي فأكيسات دفنيتين أكنا قدو قمنا نفلي بيتو ونور بياتي درقمي والقمنا يروجتن إدو نما جايب سيفتني جي waan kanarratti hawaasni islaamaa dur illee sochoosama fedha xiqqoo misii haalli mijjaa'ifi sochoofnaan lalaaffateetumaan humna dhabee abbaa yoo dhabe akka ijoollee yatiimaa ta'a malee ni ka'a kakaafnaan hin ka'ee nashaaxeetiin lafti owwinaan aduwwiin rafteellee asuma isa cinaan ol kaa'ate lafti tun bitatuu qabnaa wanni islaamaa asin nurratti hin dhaabbattu jedhaniitiin lafa waggaa dheertuu dachii goyduu lafa teessu manoota irra jira manoota irraa kireeffatan malee dirree bal'oo lafa teessu tana namni quba qabu hin jiru eeguma nu lafa tana xiqqoo isiisa sochoofnee waa irratti dhaabnee sharaa wayiillee irratti bitannee darsiiwwanii fi sochiin adda addaa dacwaan keessa eegalamte hirribaa ka'e warri waggoota dheeraa abbootaa fi akaakayyootaan asirratti dabarse ka kuffaara warra biyyaa waan kana argeetiin warri islaamaa kun lafa tana owwisuuf deemaa haa binnu jedhaniitiin nu jala dhaabbatan marree bakka tana ta diin islaamaa irratti eegalameetiin sochii diin irratti eegalle tana irraa deemtee waan maqaan rabbi irra lalabamu kun irraa deemamee daansiin irratti hin taphatamtu
waan feete haa taatu ufillee waan qabnu gooneetiin obboleeyyan keenya ka islaamaa bakka jirutti iyyannee bakka tana asumaan itti hafna malee bakka tanarraa nun kaasanii jenneetiin dorgommii warra biyyaatiin eegalle bakki shee amiinillee irratti je isin nama ajaa'ibsiiftani hoggama tokkoof maaliif keessatti warra abaabayyootaaf akaakayyoota lallabaate asii dorgommii eegaltanii jechuun sheen jedhellee tana nuhi kanaan wal qabsoo qabnee lafanii bitanna jennee sheekan keenya biyya adda addaati dirmachiifannee jenne aduwwiin bakka maraatuu aduwwii haa biyya tokkollee waliin lallabannu haa waa walitti illee himannu yeroo nu kana wal qabsoo qabne tama biyya tokko waliin dhufne afaan dhoyfatteetiin duyda duuban tunillee duyda duuban waraansa eegalte maal jechuun jarri kun nutu beeka ummata shoorarkeessota addunyaa shoorarkeessanii hin amanina biyya teennaa dhufanii nutu beeka kanaafi sagantaan tun akka hin deemne dhoorgaa jechuun nurra wal gargaarte warri amantii kennan faalla duuba sagantaan sun akka nu yaanne sanitti hin deemne rabbumatu fedhe wanni immoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yeroo garii wayin yoo ati akka malee jarjarte funyaan keessa si dha'ee si rifachiiseeti waan irra caaltuu dibsii godha dibii rabbii san eegutti jirra inshaa Allah dibii rabbii san eegutti jirra sheekan kennallee akkuma saniin guyyaa san rifannoota nu rifanne nu arganii jajjabeessanii asii deemanii kanaaf sun waan nama rifachiiftu turte haa ta'u abdii hin murre jajjabaanneetu maal lafa tana hambifanna jechuun akkasumatti akkuma buleeyyan ta'e kakaasanitti fufanii wanni bakka tana irratti rifannoota guyyaa sanii irraa eega hafne lafa tana irratti yeroo hedduun dhagamu yoo jiraatte yeroo sochii ijoollee daa'immanirraa kasee dubartootarraa dardararraa darsiiwwan ganamarraa haga halkan sa'a sadiiti subirraa kaaftee haga sa'a sadiitit akka isiin itti owwitee sochootee deemtu yoo argan akka gaafa nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi samii bahaniin abbaa keenna adam irraa nu odeessuusa abbaa keenna adamiin ruuhiiwwan ilmaan isaa fuudhaniitiin bitaaf mirga kaa'aniit yeroo gara mirgaa laaluuni koflaaje yeroo immoo gara bitaa laaluuni booyahaaje haalli itti harkaanuu qabu san yeroo sochii diinii bal'attee bareeddee deemtu laalu nama gammachiifte akka malee waan nama kofalchiiftu yeroo immoo bitaa laallu akkaataa itti aduwwiin qabdee harkaanuu qabdu lafa tana lafa farshootii fi daansiitii fi lafa maqaan nama rabbiin ta'in irratti lallabuumu godhuu qabna je'aniitii yeroo qabsoonuu godhanii akka nuyi wanni kun marti dhaamee asii ka'u isin goona jettee yoo aduwwiin keessaaf alaa nurratti duultu nama rifachiifti insha Allah tuni rabbuma qabdi jennaani irra aanna idni rabbii guddaatiin atiin na dhageessu marti osoo lallabbiin funyoon laa ilaaha illallah walitti nu hiitu nu iyyisiisaa jirtu gurra irraa cufattee hin cufattullee abdii qabna insha Allah bakki tun quraanni keessatti qaramu asii deemee daansii fi farshoon akka keessatti hin dhiichifamne siin ja'a wabillaahi tawfiiq waan hafte obboleeyyan teenya itti haa eda'anii isinin jedha mee dhaamsa qabdan ولدي دجاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنت اللي ندير سنو واي سجنتا شكن كني يامني غفتو سنرتي رفاتو يدوتو ندعامي إرد ديبيتين دبچا تروانتا كان دبچا ترني جاتا دامال ونين دبچا ترسوني الدنيا هنا كيسة ترفتي بيتا يو خاو قلبي جبدي بيتا يو سينجاني سيغافتن يو نغافتن جيتو أنا خنا يو نغافتن أصوم مكسيتني نغافتن يكونوا ما من نارا غادا guyyaan har'aa kana caalaa guyyaan inni qalbii cabee fi rifadhellee hin turre hin jiru guyyaan hanga guyyaa sanii gaafa xalayaa seeraa nu yaamanii xalayaa sanurraa fudhatan rifuun rifadhee fi qalbii caban qalbii cabee jiru kiyya keessatti waan akkasii argee hin beeku jedhee guyyaan dubbadheen qaba Muhammadilleen quba qaba akkasuma ijoollee wajjin mana jedhaadhullee ragaadha kan waan inni kaaseef maali hedduu qalbii cabnee isiniin jechuu barbaadeetu waan ta'eef jecha obboleeyyan keenya warra afaan keenya dhageessan kan amantaa kana qabdan akkasuma warra afaan keenya dhageenyallee kan amantaan islaamummaadha tokko walitti nu goote akkuma ergama rabbi dubbataniitu alayhi salaatu wassalaam muuminni akka qaama tokkooti jedhanii ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam almuuminu kaama salil jasadil waahid akka qaama tokkooti idha ishtakaa minhu cudwun
تداعى له سائر الجسد yoo qaama kanarraa tokko dhukkubsate kaan sababa saniiti walii dirmachuudhaan qaaxaraa bula jechuudha. Yoo mataan dhukkube qaama guutuutu qaaxaraa bula, gurri yoo nama dhukkube akkasuma qaama guutuutu qaaxaraa bula waan ta'eef jecha rakkini keenya rakkina keessanii jennee yaadna waan ta'eef kanaaf dhimma kanarratti hin laafinaadha. Keessumattuu uummanni keenya kan afaan kana dubbattan warri Kampaalaa keessaa rabbiin Kampaalaa yookaan immoo Ugaandaa riqicha isinii godhee biyyoota garaagaraa deemtanii achi keessatti hojjechuu jirtan dubbiin kun kallattiidhaan isinii fi warroota biroollee gartanii warra asirraa hin deemin warra diyaaspooraa walumaa galatti Ameerikaa fi Awustiraaliyaa akkasuma Kanaadaa fi biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessa warri jirtan warri dhaamsa keenya kana dhageessan akka nuuf dirmatan karaan ittiin jaarmaya kana yookaan ammoo markaza muhaajir kana dhaabuudhaaf deemnu wanni hundinuu ifa isiniif ta'uu deemaa waan ta'eef jecha akka dirmachuu keenya kana dirmachuu isinirra barbaanna eega rabbiiti isinuma qabnaa waluma qabnaa waan ta'eef jecha dirmachuu keenya kana dhageessanii akka nuti dirmattan gamanumaan isin gaafanna. Kanaaf dirreen sunis dirree bal'aadha. Haasawa kana wajjin qindeeffamee arguuf haa dandeessan tahaa viidiyoo irratti. Kana waan ta'eef jecha inshaallah gamanumaan Ustaaz Hamzaanis rabbiin mindaa isaa rabbi jannata haa godhu hunduma keessanuu warra dhaamsa kana dhagahee dhaggeeffatee waliif sheer godhee waliif dabarsee nu bira dhaabbate hunda keessanuu rabbiin mindaa keessan jannata haa godhu isiniin jecha dhaamsa kana akka laayyootti hin ilaalina akka waan dubbii laaftuutti akkatti hin ilaalinaadha akka dhimma mataa keessanitti ilaala dhimmi kun dhimma gamtaadhaan furamu malee dhuunfaan furamuu miti waan ta'eef jecha keessumattuu diyaaspooraan warri biyya alaa jirtan jajjabeessaa dhaamsa kanaa walii dabarsaatiin nu bira dhaabbata. Alhamdulillah dhaamsa goolabaa kaniin hawaasaaf dabarsu inshallah wanni hedduun haasawamee jira. Wallahi bakka tana wanni deemaa jira waan fooyyee miti waan laafee miti. Wanni bakka tana deemaa jira hedduu wanni na gammachiisa keessaa shabaaba ni beeytan dargaggoon amma lafaa kaatu ta biyya amma dhufaa jirtu tun ni beeytan namuutu nama osoo diinaa isaa hin beekne amantii isaatirraa waa takka hin beekne abbootumarraa akka dhaaleen biyyarraa orihee as dhufe garri itti deemu jiru hoo gara kamii haa ol gaafannu obboleeyyan bakki itti deemu jiru biyya tanarra hamtuu biyya fasaadni keessatti babal'ate namni fadhinnaa fi timaa fi shahwaa lubbuu si'atii fi tana jala shayxaana jala deemu gara siyyaa'u jirra duuba namni waa takka hin beekne wanni qabrii hogguu seenan rasuuli sallallahu alaihi wasallam akkenuu fi man ifi guyyaa qiyamaatillee awwalu ma yus'alu al-abdu yawma al-qiyama as-salah salaata tokkicha harkaa qabnu kana shabaabni as biyyarraa baqatee as jiru salaata tokkicha qajeelchi salaatuun beekneetu as jira kaniin an beeku jechuudha ka amma immoo bakka tanarraa fayyadatee barachuu jiru salaata isaa barachuu jiru salaanni ni beeytan faatihaa malee salaanni hin jiru jee rasuul sallallahu alaihi wasallam nama faatihaa hin beeyne islaamuma ta'uuf masgida seenee goggodhatee ol godhatu jira ka ammaan tana wallahi shabaabni keenyaas osoo hin qaanfanne qaamnii malee namni ni qaanfatanii beeytan namni guddaan aliif qara yoo jaaniin fi qaanfataa bar biyya yoo jiraate hin godhu waan san shabaabni keenya kaas fide rabbiin qaanyii san irraachi kaayeti qaa'idatu nuuraanii bitatanii alif jaanii harfii baratanii quraana baratanii sadarkaa bareedduurra jiran haala bareeda ta shabaaba tana hedduu na gammachiise nama gurguddaa ka salaata kana akkaataatti salaatu hin beekne kanuma kana dhaabbatee wanni jechaa jiru ka akkasiin biyya isin beeytanii deemu jiru asitti duba qalbiin isaatii fi nuura kana fudhachuu jira jechuudha ifa kana fudhachuu jira duba bakka tana yoo gadhaabdanii obboleeyyan kiyya bakka jirtanii namni sagaleen tun bira geesse wallaahi hin bakiilinaa bakka tanarraa hin bakiilinaan isinin jaa xiqqoo qabdaniin guddoo qabdaniin bakka tana gadhaabuu qabdan namni abbaan isaa yoo haati isaa gara akhiraa deemte kannadhu sadaqatul jaariyaa sii ta'a namni irraa dhukkubsatu akkuma rasuul sallallahu alaihi wasallam dhukkubsataa keessan sadaqaadhaan wallaanaa jee sadaqaan caaltuun tana sadaqatu tadiinaati mallee bakka tana gadhaabuurraa if duuba hin jeena waan qabdaniin dhadhawadhaa bakka tana gadhaabaa wanni tun waan deemaati sadaqatul jaariyaa ilaa yawmil qiyaama barumsacha keessatti alifii baratan
ألف لام ميم حرف متي ألف حرف ولام حرف وميم حرف كرسول نونجي صلى الله عليه وسلم أجرين ألف في لام في أشر برتهم تاجرت هندنو ميزان خيسن رتي سنيدم تبلين سنيفو إرهم بخيلنا وان قبدني بكتنا برد أبتني إن بجيسو داف قدابو داف إن إفدوبه هنجينا أبدي سن الرقم نملة للبي تنيتنا أواتني نبرد أبتني أكن ولين قد أبدن أبدي قد سن الرقمنا يقربيتي إن شاء الله جزاكم الله خير sheekan dhaamsa jajjabaan udhaamani hawaan bira dabaluun barbaadu waan bira osoo hin ta'in sheek muniir dhugaa hedduu galateeffachuun gaarii maali jennaan waan kana akkuma sheekan keenya kaan reefu maqaa dha'e hamilee nutti godhanii waan sila godhamuu qabu hunda isaanillee rakkeefsineeti Itoophiyaadha akkaawuntii sadii bannee jirra viidiyoo irratti arguu dandeessanii akkaawuntii Oromiyaadha Nigdi baankii Commercial Bank of Itoophiyaa fi Siinqee irratti akkaawuntii bannee jirra isaanillee cinqineeta akkaawuntii kan akkana banannu godhanii maqaa shee Amiinii fi shee Alii maqaa shee Amiin Ibrootii fi shee Alii Jimmaatiin baname sheekan duraan yaamannee wal qunnamtii qabnu sun akkasuma nu cinaa dhaabbachuu jiran san gubbaan dabalata shee Muniir TV Islaamaarraa yaada addaa yaada dabalataa nu kanneen waan kana gara fuula duraatti haalatti milkeessuu dandeenyu irratti hamilee guddaa nu godhanii deebinee miidiyaan illee wanni kun akka dabru nu cinaa dhaabbachuudhaaf hedduu waada nu galanii jiranii hamilee nu godhanii jira achumaan jazaan keessan jannata jechuun barbaada dabalatan maasiis warreen bebbeekamoon biraa warreen miidiyaa harkaa qaban Nuura Ludaan Hamilton TV'n fi ammas jarreen bebbeekamoon shee Jamaal Aliyyi qunnamnee yaallee turre fi Ustaaz Raayyaan isaanillee waan kanarratti maal jennaan namoonni haguma dhangeettii qabdu riskii bara waan rabbiin si kennerraa ni imaarraa wanni kun maaliif beekamtii si kennee gurra namni si kennee si jala yaa'uun ni imaadha ni imaa qabdurraa waan sila rabbii waan si kennerraa sadaqadhu jeemee san keessa takka isuma tana kanaaf isaan hunda waywaanna qunnamuudhaaf xiqqoo Ustaaz Raayyaa nutti jabaate asumaan ergaan kun yoo isa bira ga'e qunnamuudhaaf yaalaa jira waan ta'eef akka nu qunnamuu fi nu cinaa dhaabbatu dhaamsi keenyas gara shee Amiinii fi shee Aliin isaan ga'a shee Jamaal ammoo wal dubbisaa turre akkasuma ustaazonni biraa bebbeekamoon haga dhimma islaama Itoophiyaatti nuti islaama Itoophiyaatti akka islaama Itoophiyaatti asitti waan kana gadhaabaa jirra akkuma dhaabni biyya biraa yookiin amantaan biraa fakkeenyaaf fudha ortodoksii waan kana kaasee waan biraa miti akka ortodoksiitti ramaddii wayita ramaadan hoggansa East Afrikaa jedhanii ramadan hoggansa gara kanaa jedhanii ramadan dhimmi islaama Itoophiyaa karoora akkasii qabatee akka deemaa jiru oduu qabna dhaaba sochii islaamaa jiru hunda isaan jalatti fi akka isaan laallattu beekanii xiyyeeffannaa waan kanaaf akka kennan achumaan isaaniinis amaanaa jechuun barbaada dhaamsi isaan bira akka ga'u kanumaan dhaamu barbaada obboleen islaamaa argitan hundinuu waan dandeessaniin nu cinaa dhaabbadhaa sadaqatul jaariyaa irraa tokko waan ta'eef keessa buufadhaa waan jiruun dhaamu alhamdulillah salaatu wassalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam xumura sagantaa teennaa obboleeyyan islaamaa ka asirraan nu daawwattan cufaafuyyuu gabaabsineetiin haasawa dheeratu haasaamee obboleeyyan teenya cufarraayyuu yaadonni hedduun waan garaa sila nama maraa keessa jirullee bahe siraa guyyaa tokkoo fi yeroo haganaa keessatti waan garaa nama keessa jiru mara haasawanii mara fixatuu hin dandahanii irraa tuttuyne waan irraa xiqqoo tuttuyne tanarraa namoonni muuxannoowwan akkanaatiif mudannoo akkanaa dabarsanii galtiif seheetiin yaada inshaa Allah asirratti du'aayii jechuun duratti kalimaan boodaata jechuu barbaade dhaamsisinitti dhaammataa turrerra wanni akkanatti nu boochiseen waywaachiseetiin jedhan waan kanarratti bakka tana tasilaa nuura qabsiifame kana aduwwanni islaamaa akka hin dhaamsine jechuu barbaadeeti kuma rabbiinuu jedhu wan istansaruukum fi ddiini fa alaykum nasruudha wanni nu isinitti booyaa jirruufi boleeyyan teenya warroonni jireenya ufiitiif illee uf dandahaniitiin biyya tana uf biraa dabraniitiin hawaasaaf illee tajaajilaa turan wanni akkanatti booyaniif nuura qabateetiin jedhe kana akka harka haasidaatiin aduwwiitiin hin dhaamne kanaafi tumsa keessan isinitti gabaafanneetiin isinirraa eegganna waan isin bira kaayanne kana laaftutti akka nu jalaa hin laalle tumsa diinii isinirraa barbaanne inshallah nu tumsitan jenneetiin yaanna idni rabbii guddaatiin abdiin eega rabbiitii qabnu hawaasa keenna ka keessattuyyuu afaan kana dhagahu
akka nu dirmattan dirmannaan keessan abdii teenyaa fi hamilee teenna eega rabbiiti insha Allah. Asitti aanseetiin ati martuyyuu hajaa qabda. Asumaan du'aayii gabaabduu takka jechuu barbaada. Quuqa adda addaatiif rakkoo adda addaattu si jira bakka jirtutti nin beeka qabaattee siif gahee sitti toltee si mijjoofteetiin doynoomtaa miti. Haaluma takka takkatu osoma hawwitu osoma jaalattu waan akkanaa tana yeroo dhageesse osoma silaalessitullee rakkinni tokko tokko ka keessa jiran yeroo hedduu nama danqaa sitti jirtu san marayyuu rabbiin dandeessii qabu sirraa haa buqqisu. Hawaasa keenya ka addunyaa keessa jirtu ka sagalee tana dhageessu mara asumaan du'aayii si godhuu barbaadan hin beeka namuyyuu jiruu harkaa qaba. Jiruuf jireenya tana keessatti bu'aa fi bayii hedduu keessa dabraa namni moo asumaanillee yaadadhu ummanni islaamaa ka rabbiin quraana samii buuseetiin isaan faarsee ummata gaggaarii jedhee dabre sun takkuu hajaa isaa xumuree guduunfee achi kaayatee ta rabbii amma teenna fixanne ta rabbii dalayna jedhee takkuun eegalle osoma ta isaallee itti dhaabbattu osoma ta isaallee huutee harkaa qabdu ta isaa sanillee asiin qabsoo qabaa ta rabbii tanallee dalageetiin dhiira rabbiin isaan faarse san tahe lachuuyyuu wal cinaa rabbi si haa dandeessisu qabadhuutiin quuqaa si jirtu mara rabbi sirraa haa buqqisu waan si jabaatte mara rabbi si haa laaffisu waan silaa ati itti yaaddee itti gahuu dadhabde maraayyuu rabbiin ittiin si haa gahu je'a tasi harkaa jallatte mara rabbi si haa diriirsu tasirraa fagaatte mara rabbi si haa dhiyeessu waan si ulfaatte mara rabbi ittiin ulfaattuutiin laaftumatti yaada muraada kee rabbi ittiin si haa gahu je'a obboleeyyan teenna warri as jirtanillee yaada muraada keessa rabbi isinii haa gahu haajaa teessan maraayyuu rabbi isin haa baasu waan rabbitti iyyattaniitiin rabbi biraa qabdan tatanaan dura boottanii itti gahuu dadhabdan maraayyuu akka itti nama rabbiin nama milkeessuuf yoom rabbiin nama milkeessaa hin beekani yeroo garii oma xiqqoo takka dalaganiitiin sababaa milkii namaa rabbi godhaasi mara ka dhageessuuf obboleeyyan teenya warri waliin jirtanillee sababaa milkii rabbiin asumaan isinii haa godhu je'a yaada muraada keessa rabbi isinii haa guutu yaada muraada qofaa miti fawqal muraadii qaba rabbiin fawqal muraadii rabbi isinii haa gahu je'a asumatti aansineetiin yeroo dheertullee hedduu asirratti haasawaa turre akkasumaanii obboleeyyan teenya warri waliin jirullee namoonni hedduun hajaafillee jarjararra waan jiruuf jecha isinirraa gabaabsa أسمان دعائي تينا قول بناتين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم إنا نسألك مما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا خنفك كاتا وعون داود أكيسني جرتني هدو الفادا هدو غلطوما دين إسلاماتو وان قمتا دين إسلاما نبي ربي عليه الصلاة والسلام دعوة فقرتي إني ولا فاخئس خاكا قرتي خالد بن الوليد لولا خيستي سجنا جرا قبينيا جنا جرا دين إسلاما خوني وليني خطولو مالي خبان تولو دبا نمني دعوة قدو توقو نما براتين بريدة والقوتا ديمنا كالبنياني جي نبينا عليه الصلاة والسلام حديث برا خيست أكا قرتي جارمياتي جي يشد بعضهم بعضا قرين قري جبيسا والأتوبات ديمنا تنافو بليان كينيا وري قرتي ربين أكو مجيء وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قبينيا ربين إسيني غني سنبرا خايسن راخنا في جاب الربين قبينيا ما سبرا جروخونو خربيتك الله هاتيك تنافو قبينيا خيتين خقبينيا قبدو ياد خيتين خياد بريدا قبدو أكسممو بكمتي قبدون خبيكماتيس نم غرتي وان كان رتي وان دندينيون هرماني وان كان قلمان هاجينيو إمو أسرتي وني الآمو بربانو فول دور إن شاء الله guyyaa qabna guyyaa gartee gumaachaa qabna guyyaa isin afeerranne qabna
guyyaa sanarratti namni dhageessan hundinuu fuuldura isinii ibsinu taha akka guyyaa sanarratti nuuf hirmaattan isinii dhaamna duba guyyaan sassaabbii gartee buusiidha fuuldura keenya jira guyyaan jabaa sanarratti akka namu nu hirmaattan asumaanuu dhaamsa isinii dabarsuu barbaanna sagantaa teenya gaa isinatti dheeranne asuma gabaabsinaa waan irraa hafe rabbi haa guutu yoo gartee wanni dabaltan hin jiraanne asuma irratti goolamna rabbiin gartee waan khayrii nuti qunnamne nuuf haa barreessu yoo ni fi dhugaa dubbanne rabbi irraahi yoo gartee keessatti dogongorma shayxaanaatirraahi asuma irra gabaabsinaa هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد